يا ربي يا رحماني يا خالق الإنساني اغفر جميع ذنوبي يا مدبر الأكوان يا ربي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على رسوله المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. وبلينك يا كنين أماندرا بالما ولين كباتا تري أران تنالي الحمد لله قالني خربيتي نجا ولد بني قالني خربيتو arraawanniniin qabadhee isinii dhihaadhee waa lama jechuudha. Yoo rabbiin fedhee wanni lamaan suni takka faayidaa xuuxoo fi khallii soogiddaa wajjiin dhukkuba akkamitti namarraa dhoorkanta jettuun qabadhee isinii dhihaadhee tan lammataa immoo xoosinyoo tanuma mana keenya keessatti argamtu talaaftutti argachuu dandeenyuun faayidaa isinii tuqee achiin booda achumarratti isinii dhaaba yoo rabbi jedhee na hordofaan isiniin ja'a. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. naa dhihaadha. Duraan dursatti xuuxoon khallii soogiddaa wajjiin hogaanii fi fuudhanii walitti naqan jechuudha. Amma خلين كنامتي خوني خلي تفاحة جانين خلي أديتشو توتو تنا إسيسة دي ليمون إسيسة دي مرتيتي خلي دتنايتا سوق الدمانيا النخنا مرقعات ولين خيسة ركوبا غرف نيانيتي في حركاتي نمسينو dhukkubni bakkitti guddoon nama seenu harkaa fi funyaanii fi axxisoo jechuudha. Walumaa galaa karaa axxisootii fi karaa qufaadhaatiin nama seena jechuudha. Jara kana wali goone harka keenya dhiqannee qulqulluu dhukkuba hunda ofirraa eeguuf nazaafaa teenya eeguu waajiba dirqama jechuudha. Harka keenya saabunaan eega dhiqannee booda xuuxoo fi khallii soogiddaa wajjii walitti tolfamte tana fuuneeti harka keenya kana akkanatti rigannee achi booda akka nama salaataa udu'atuutti funyaan keenya kana akkanatti xuunna jechuu akkanatti achi booda fuula keenyalleen akkattuuna jechuu. Wanni dhukkuba vaayirasaa fi wannummaan baakteeriyaa ta'e hundinuu hattaa diifafallee maan taane ni dhoowwiti seenuu hin dandeessu izni rabbiitti. Khana ganama galgala faamilii teenyalleedhaaf hoggaa bahuu deemtu hoggaa manaa bahuu deemtullee waan kana godhatteeti manaa baata jechuudha. Hoggaa nyaata nyaattillee waan kana godhatteetuma akkasumatti achi booda fuula keetii fi harka keetiin tuyxa jechuudha. Funyaan keetillee akkanatti akka nama fuunfatu. Kuni faayidaan isaa waan gara alaatiin qilleensaa wal makatee si seenuu sirraa ittisa jechuudha. Karaa biraatiin ammaas faayidaa xoosinyoodha bu'aa isiidha. Ammoo na bira hin jirtummaa isiin asitti isin garsiisuu hin danda'u namayyuu ni beeytanii. Xoosinyoon faayidaan isiidha. Tokkoffaa dhiiga namaa hafurdate kana qal'isuu fi noormaalitti deebisuu keessatti khaasiyyaa wahuma isiin qabdu qofa. Karaa biraatiin xoosinyoon fuutee isii danfistee akkasuma ammallee isii tana fuutee ni hoggaa irqassuus yookaan argamu taate irqassuus hisaaba giraama 50 tokko qurunfulirraa hisaaba giraama 25 zayituuna takkaahu jawwaafaa baala isaa hisaaba giraama 20 qullubbii firii takka muraa takka wajjii wal keessatti akka shaa'iitti danfisanii dhuguun hedduu balaa guddoo silaa nama geessu namarraa ittistiif dhukkuba qabbanaallee qaama keessaa baafte jechuudha. As deebinee immoo khoni akka shaa'iitti dhugama.
karaa biraatiin ammoo xoosinyoon dhibdee garaa keessaa dhukkuba qabbana qochumaadha ni baafti. Nama dhibdee tiruu qabullee fedduu gargaarti. Dhukkuba tiruutiif dawa jechuullee ni dandeenya. Maaliif vaayirasa tiruu seenu san yeriqaana haja'aniin san ni balleessiti jechuu. Halkan isii fuunee fal'aana tokko bishaan oowwatti neenee bulchinee ganama subii nyaataan duratti hoggaa dhugan tiruu namaatiif ni gargaarti. Akkasuma ammallee raammoo garaa keessaa nama qabullee raammoo irraa baafti. Waani gara biraatiin ammaasii nama hiddi isaa nervii qabu hiddi isaa dhukkubulleef dawa dhugaanii fi aadaa godhatee galgalaa ganama dhuge. Dubartii gadaameessii isaanii takkaahoo nafni saalaa ka isaanii kun dhukkubu danfistee ganamaa fi galgala deemaa fal'aana tokko wajjii wali gootee yoo dhuyde yoo dhibdee gadaameessaa qabaatte irraa fayyiti. Karaa biraatiin namni dhiini isaanii aadatti hin dhufne dubartoota dhiini isaanii irraa irrataa hoggi irraa fagaataa hoggi immoo dhufaa fi deemu isii tana dhuguun dhiiga isaanii tartiibatti deebifti jechuudha. Karaa biraatiin ammoo xoosinoo giraama 50 fuutee shammaarii wajji shammaar kammoona giriinii tokko jira shammaar jaaniini isaanii wajjiin yoggaanii fi dhuyde oowwa garaa nama garaan isaa oowwuu fi garaan isaa keessa iita qabuuf dawaadha jechuudha. Karaa biraatiin ammaas nama rajiijiin isaa iita qabdu iita rajiijiidhaatiifis dawaadha. Maaliin isii tana danfisee khalli fal'aana xiqqaa tokko hoggaa keessa godhee ganamaa fi galgala hoggaanii fi siinii takka takka dhuge iita rajiijii sanni fayyifti. Akkasii guyyaa har'aan tanaa gabaabdutti wanni niin qabadhe isinii dhiyaadhe wooma hanga kanaa. Dhukkuba ammaan tanaa addunyaa miila keessa tokko dhaabee jiru kanallee irraa rabbii warra tiifamu nu haa godhu. Dhukkuba kanallee sodaatina rabbuma irratti hirkadhaa tawakkula qabaadhaa rabbi irratti hirkadhaa. Rabbiin warra isa irratti hirkate hundaa'uu ni tiisa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhukkuba irraa kamajanfatu ta'e dhukkuba gosa 4 karraa majanfatu ta'e maal jee Allahumma inni a'uudhu bika من البرس والجزام والجنون ومن سيء الأسقام جي كانان كما جنفتوتي أما أنتنا كوني لكم سيء الأسقام جتون لكم ونمدبو هند عموم جانين خاصي متي سنهند الراهو كما جنفتوتي ربي رتير كدا عبادة ربي جبيسا ربي خيسان كدا كل ما تيساني كدا نزاف ما واجبا شريان إسلام هالين نزاف ما رتينو أجدي نزاف ما كل ما نصف إيمانا جتي قام خينيا في هجو تنيتن فنو في بكا رفنو اللي حركة خينيا اللي كل ليفتون أمانة إسن الرتهات وجدّا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.